Kennaa kennuu barbaaddeetu karaa gajjallaa kana teessee milikkita argisiisaa turte maayikii kee banadhuu dubbadhu. Viidiyoo kana hundi keessan hanga dhumaatti dhaggeeffadhaa dhumarra gudii argitu jechuudha. Hanga dhumaatti namni obsa godhatee dhaggeeffate jechuudha. Waldaa Iimoo waldaa lafarraa maqaa dhaatanii Iimoo gubbaarraa kurnoo gaafachaa jiru. Gaafa nuti maaliif kurnoo gaafatu jennee raajii kana wajjin gaafa gaaffiif deebii goonu hojii gubbaa teenyee suuraan as gubbaarratti argitan maqaan ishii kan hin beekamne maatii fi jaarti ishii yoo heerumteeraatti jaarti ishii yoo maatii qabaatte maatiin ishii suura mucaa kanaan wallaaltan. Ishiidha kan ijoollee irraa maallaqa funaansaa jiru kurnoodha jedhee jechuudha. Gaafa nuti ol baanee dubbannu akkatti dubbannu tun dhorkitee jechuudha. Viidiyoo kana laala dogoggora isaaniif dogoggora keenya sumarratti adda baafattu jechuudha. Maalidha kurnoon qilleessa irraa waldaa lafarraa maqaa dhaattanii laala viidiyoo kana gadhumaatti jechuudha. Kana kan viidiyoo kana hojjetu na goosise intala ishii kana jechuudha kan maallaqa ijoollee irraa guursistu kan balaaleffatamuu qabu shamarran warra kaayyoo dagattee maallaqa guduunfachiisaa jirtudha raajotatti. Waaqayyo bilbilli keessa isinitti argisiisaa hin jiru natti fakkaate gannaatti waaqayyo jira kan jettu ol bahi jaalala waaqayyootiin immoo orri baddaa kanarra jirtan jalaa gadi bu'aa gooftaan koo sinaa eebbisu ol ba'a orri amma lakkoofsa mallattoo argisiifachaa. Wayyoo. Barbaadu jechuudha. Warri galee faa ijaaranii warri galee fittuma dhiisaa jechuun jaaladhaa. Jiru as keessaa warri qorqorroo bitaa turan. Garuu kan nama dinqu keessaa waldaan inni duraa ammas guuteet ammas sabni dhaabachuu jalqabe. Amma immoo lafa isaa garatti dhiibnu wallaalleetti dhiisne bakka. Dhaabannee waaqessina baay'annee gara dhabnee jechuudha. Kanaaf dhiyootti ba'uun dirqama nuti ta'eera. Jabaadha. Iyyee kun ol baatetti yeroo hundumaa kurnaa ishii kennuudhaan kaleessa waaqayyoon ishiidhaaf kadhatamee lafa onaa keessaa ishii baasee iddoo kennee fi kurnoo maalii seenaa ishii haadhessee hatticha kurnoo maalii immoo hojii waaqayyoo nan hojjedha. Nan hojjedha kan jettuudha. Eebbifame obbo. Hattu garii nyaadhu maal kadhatta sirraa maal kadhatta wantooti kadhattu. Hojii keessattuu Maal kadhattu hojjettee nyaadhu. Hojjedhu nyaadhu maal kadhatta ijoollee isaatti deemee afur mana madaamii keessatti dugdi shiicitu maal laa kadhatta waldaa lafarraa ofirra jirti dhaggeeffadhu raajii abdi diinaa olidhan diinaa olidhan dhaggeeffadhu. Ani qaba diinaa ol maarree. Abda waldaan lafaa seera qabdii miseensa qabdii jaarsa waldaa qabdii lafarraa kadhadhu malee geggeessitoota of jala naqxee innatti shamarran giddisiistu kun maaliif barbaachise? I know warruma lafarraa na biraa deemanidha. Warruma lafarraa deemanidha. Warruma nani kadheefi deemanidha. Maaliif maallaqa kadhattare? Fedha isaatiis yoo gargaarsi gargaaru malee. No kadhachuu miti warri kurnaa keessan gashuu barbaadan jecha malee waaqa malee nama kadhadhu. Ofii jedhee kurnoo galcha Iimoo irratti galcha waldaa lafarratti galcha sii jedhee galcha kurnoosa yoo waldaa lafarraa jedhee yaadachiisuudhaaf hojjechuudhaaf jechuun ilaa na qalbii. Inni alaa dhufoos wangeelaan qabatee maaliif nu gowwoomsa. Ani midikanii waan dhufaniif dhaloota jeequdha dhufanii bareechine ol beenna waan ta'e baa dhaloonni immoo as jala jirtanii uumsiten jedhee maqaa nuti baastu kana siin gashu keessan naqiitii raajii abbee siraatan hin tajaajilu jette keessan naqiitii guyyaan sagantaan qabne keessan itti barreesse. Inni abbaa immoo kana kan jettan immoo abbaa ta'eef isatu beeka. Dubartiin abbaa manaa ammoo gabaa baatee cal jiraa jetteedhaan dim jedhis faana haasaan jiru. Zim ergan jannatti bahi waldaa keessaa raajii abbee irraa dhimma kan qabnu keessan naqiitii dubbadhu. Yeroo salphaa dhiifama wajjiniin maali walii galteen ikkoo hafuura waaqayyoo barbaada. Ilaa qaa iftuu. Anamma Dinaol laal maarree nama baaruu. Ila Dinaol namni lafa itti fayyetti fedha isaatiin jechuudha lafa itti fayye sanatti waan kaffaluu qabu maaliif mana yaalaa yoo dhaqe kanfalaa isin geggeessitoonni kanfalaa garuu ijoolleen dirqisiisina amalan baratamne barsiisina. Namni dirqisiiseen jiru dirqama isaa ofii jaallatee kanfalachaa jira. Kanfalaa isin geggeessitoota ta'uu dandeessu. Maaltu si gaheen jedhe maaltu si gahe abbaan barbaade akka faltu maaltu si gahe. Maaltu si galcha akka nama maxatti dhuguutti naasee jifaan. Nuu kan hojjetatee fidu waaqayyo waan nu godhe kan beeku kun mana dhugaatii miti. Amma mee cal jedhaa hundi keessanii warri kaan cal jedhaa. Jarri sobduun kun hudduu lama qabu. Yaadachiisuun kee sirriidha.
kanfaladha jechuun kee sirriidha. Garuu jaarsolii lafarraa miliqtee sumatu waldaa lafarraa hundeesse moo tuma jaarsolii waldaa moo qabduu maallaqaa sudha moo barreessaan sidha moo hundumaa situ dhuunfateeti miliqtees gubbaarra dhufteeti. Maali edda No, ijoolleen kun no, lakki Dinaawol. Ani erga waldaa immoo kana tajaajiluu jalqabee waggaa lamadha. Otoo atumtiyyuu tiiktookiin jalqabiin duraaniyyuu jechuudha. kanaafuu walii galtee waldaa lafarraatiin kan kun ta'e ammas gubbaarratti. Yeroo kuni ta'u amma eeyyee maqaa isaaniillee kanan ani qabadhe ajandaa irratti jaarsoliin kan qabatan jiru. Lammaffaa immoo nuyi akkaawuntii waldaa qabna jechuudha. Akkaawuntii waldaa qabna karaa ittiin hojjennuun jechuudha. Ittiin ijaaruudhaaf, ittiin hojjechuudhaaf ammas borus iftaanis ittuma fufna jechuudha hojii nuyi. Maaliifi waan barri fide maal dubbatu? Maaliif ijoollee kadhattuudha? Maaliif amma namni walirra taa'u dhabee lafa isaa dhiibna ta'ee mana isaa dhiibna ta'ee tokko qorqoorroo bittee tokko akkas goote kurnoo keessanis kan faladhaa jettu. Maaliif onlaayinii irratti maal jettu? Edhaa Fedha isaaniitii abbaan kan falate haa kan falatu. Inni buraayyuu jiru, inni eeyyee shaameedaa jiru, dhaggeeffadhu kaa mucaa dhufee waaqaa loloon si koomitti hubachiisa. waaqeffata. Edhaa na Keessan hubadhu kaa bilbilii fi mucaa gaafa waaqayyoo. waldaa dhuftee dhalootan jeeqis Koy maatii irratti rakkoon qabaa qabu. waaqayyo. Geggeessitu Gaggeessitu zimmeedhaati. afaan qabadhu. Waan sun Koy Zimjedhe. rakkoon qabu rakkoon qabu yeroo rakkoon qabu Dinaawol nan beekaa hojii isaas baay'ee isaa nan Isa jaaladha nan beekan ani waldaa deeggaruudha. keessatti miti dhufanii dhaloota burjaa ajjeessuuf zimmee dhaloonni buraa isaanii burreen sadii talaa waan zimmi jedhe. tolfaniif Zimjedhe Zimjedhe isaan haasa'an jiru. zimjedhe. Qulqull. ati zimmi jedhe Ati warra dhaloota gaggeessituuti jeeqan. ijoollee baay'ee nyaachisaa kan jiru. Gaggeessituudha Rakkoon ijoollee hin baay'ee jiru. nyaachisaa kan jiru. Hundumtuu raadiidhaan dhibee kan bara kana kan saala bakka kan olmaamaaf jana jana. Sirriidha. Garuu kan sirriin taane keessaa maaliif kophaa keessan kennaa jaalalaa kurnoo maaliif gaafattu? Kana gaaffiin koo kana waldaa lafarraa erga ta'aate waldaa lafarraa keessatti abbaan ofii jedhe ittiin eebbifama yoo jedhe ofiisaa waldaa barbaadetti haa galfatu barbaadu waldaa keessan barbaadu iddoo barbaadetti haa galfatu garuu waldaa lafarraa maqaa dha'attanii piroofaayilirra waldaa godhattanii dhuftanii inni isin ijoollee lubbuu haraamma kan amansiisne kurnoo keessa hin bukkee dhaabbadhaa ikileen qorqoorroo makanaa bitate reettan yakka. Inni lammaffaa marii jaarsolii waldaa malee kophaa kee as gubbaarratti raajiin abdii hundeessee raajiin maqaa keenan dhufuga hundeessee ati abbaa waldaan taatu himuu irratti jechuudha. Kun yakka. Ijoolleen as jala yaatanii bobbobbobbobbo jettan immoo har'a siif hin galu maallaqni kennatti kan falattu keessi uraatti nagadatta waan ta'eef. Waldaa lafarraa seera beekaa, kaawunsilii beekaa, gibratti kan faltu mootummaan quba qabaa jechuudha. Garuu inni himoorraa laayisensiin hin jiru mootummaan quba hin qabu. Kanaaf irratti qabsoon. Garuu waldaa lafarraa maqaa dha'attanii waldaa lafarraa maqaan dhoofsisinaa dhaggeeffadhu. Kanaaf osoo Sirriidha. dhiiste walumaa galatti ani sirraa Sirriidha. jibbeera bakka Amma kophaa keenya sirriidha. gubbaarra shaqqalu. Eela intalli kun akka waan achi keessaa bayetti amma viidiyoo kana ilaala qaxxaa jechuudha. Namni waldaa kanatti bu'ee nama ija kootti bu'eedhaatti. Maqaa jijjiirradheen maqaa hawwiitiin itti seenee jechuudha. Dhaggeeffadhaa. Namni dhufee mana waaqayyoo nama ija kootitti bu'ee jechuudha. Har'as ta'ee borus ta'ee maallaqaanii miti waan barbaadeen gargaaree waan barbaade gochuu namni tokkotti naan gaafatamu jechuudha. Maaliif gaafan du'ee gaafan karaa abbaa kiyyaa deemu haati kiyyaaf abbaan koo na dhiisanii Mootummaa hattaa zimjedhi. jechuudha Zimjedhi hin si galu dhaggeeffachaa jechuudha. jira. Zimjedhi Kanaaf mootummaa hattaa. haasofte Eenyu nama haasa'u waan hattaa ta'e Siidha. sidha Abbaa sidha kee biraan asiidha borusii maxxanse. kanaaf waan barbaadde jechuu dandeessan addiin qano. Maal na Kanaaf buusta? inni dhuftee waldaa Maal dhuftee maal jeeqxu dhimma boqqolloo lamta? dhimma Xumurtee qabatte miti keessa deemtu. fixadhu keessa Ta'e fixadhu keessa fixadhu dubartiin dhimma abbaa qabu manaa keessa moottee fixadhu. gabaabaa cal jedhaa jetti jedhan. Isa siin gashu kuni ammoo waa'ee dubartii Akka nama waa'ee miti. waaqayyo akkana ta'eetu maaloo ta'eetu waaqayyo waan naa godhan qabaa. Waaqayyo kan sii godhe. Dhabdee waan dhalootarraa dhabdeefi malee dhugaa Maali wangeelaa kun si ijoollee? dhukkubsee Nama osoo na hin sammuu taane shafaafaa waan baattee waldaarraa areeda gidduu hin dhabdee taa'inadha. dhabdee jechuudha. Namaan Sammuu immoo shafaafaa baattee waan dhaloota ta'eef gidduu harka hin waan taa'in. ta'eef kadhataadha hin Hundoomsitaadha. jedhin jechuudha. Dimmi jedhe mootummaa hattaa. Kan akka kee kana kan birrii funaanu ijoollee gubbaarra. Walii galteedha. Obboleessa koo situu dhabee Ofii Itoophiyaa kee keessa taa'ee rakkata malee rakkattuu ofii kee miti jala waan gooftanaa barbaadde naaf gochuu gooftan na dandeessa. gargaare Ofii kee hojjedheen waan gargaara barbaaddu malee mallatteessuu dandeessa. kadhadhee Garuu dhabee nan aarsine dhaloota akka kee kanaan okkee. kanfalin jedhin. Fuula kee wajjin as waraabaa ture sagalee. Yoo waraabde maal goota? Of waraabde malee nama hin waraabne. Dhagee addunyaatti Daftee gadhiisi nan dinqu. Dhagee addunyaatti baasitii gadhiisi nan gashu. waan waaqayyo nu Eegalee godhe hin goona harka dachaa deebisnee.
Maaltu isa dhibee amma mee ofiin hojjetee Hinnabe. kaffalaa jira. Hinnabe waldaarraa kadhatee dhabe abbaan barbaade kennee kennuu baatee mirga isaati. Fiqiree du'aa ishee godhu saree kan. Mee kaanii dhaabannee ulfina waaqayyootiif yaa abbaa keenyaa jennee sagantaa keenya guyyaa har'aa asuma irratti kan xumuruun ta'a. Akkas yaa abbaa keenyaa jettanii xumuruun sin irra jiraata. Maaliif dogoggora gochaa jirtu waan ta'eef dogoggortaniittu ka maaliif waldaa lafarraa maqaa dhaattanii waldaa lafarraa ofirra jirti jechuudha. Ijoollee irraan isin maallaqa funaantan nama lama taatanii gubbaarratti baatanii tokko waldaa lafarraa yoo qabaatte ijoollee yoo waldaa keenya bukkee haa dhaabbattu ijoollee nuti barsiisnee kadhannee fi gara waldaatti geggeessina yoo jettan yoo achi keessaa qabaattan caqasaa viidiyoo kana gadhumaatti jechuudha. Qabduun maallaqaa jiraachuu qabaa jaarsolii waldaa jiraachuu qabaa miseensi illee kan waldaa lafarraa keessa jiru jiraachuu qabaa odiitiin jiraachuu qabaa akkaawuntii waldaa jiraachuu qabaa inni isin kophaa keessan achi gubbaarratti raajidha jettanii moggaafattanii tirfi gizee sa'aatii hattanii halkan namaa rafe jaarsa waldaa rafe miseensaa rafe qabduu maallaqaa rafe maal fuutu isin kophaa tas gubbaarra maal fuutu annama kana amansiisuuf yaalii godhe dogoggora akka ta'e ittimaan jira jechuudha. Viidiyoo kana baasee akka laxxafu kan na godhe immoo jechuudha. Mucayyoo ishii kanadha. Mucayyoo ishii kana immoo maatiin beektan gorfadhaa ijoollee irraa hidhadhaa. Kaayyoo baate dagatteetu achi gubbaarraa maallaqa ishii facaasaa jirti jechuudha. Sanootoo iddoo gaariitti facaaste maasii gaariirratti otoo facaaste maasii qoraattii keessatti facaasaa jirti. Maasiin taane keessatti hin facaasina waldaa kiristaanaa isa lafarraa kaawunsiliin beeku seerri beeku. Kan gibira qabu waan hunduu kan qabutti kan faladhaa kurnoo keessa waldaa kiristaanaa samaatiin keetti kan falachuu danda'u. Garuu mucayyoo kana namni beektan nurraa hidhadhaa. Ijoollee biyyaan baarraa hidhadhaa. Kan dogoggorsiisaa jiru kan kenni jedhee kennisiisaa jiru. Yoo ijoolleen kennuu baattachi keessaa biloo kan godhu kan gad darbatu kan ol darbatu shamarree kanadha jechuudha. Isaan nama lama tokko maqaa ishiin beeku jechuudha. Suura ishii kana argadheera ammaaf jechuudha. Kanaaf hundi keessan viidiyoo kana sheer godhaa maatii mucayyoo kana qaqqabsiisaa. Kan dogoggorsiisee raajota tajaajiltoota onlaayinii irratti nutti goobsee ijoollee biyyaan baaratti goobsu shamarran geggeessituudha jettee of muuddee achi gubbaarraa of waamtuudha jechuudha. Raajonni ofii isaanii dibbaanii dhaqanii kaballaan rukutanii fudhatan kan dogoggorsiisuun geggeessitoota warra akkasiiti jechuudha. Dogoggora kanan arge shamarree kanaa jechuudha. Shamarree kanatti aansee nama jaarsolii waldaa miliqee dhufee as gubbaarraa kurnoo kan falaa jedhudha jechuudha. Ekeleen qorqorroo nu bitteetti, ekeleen akkas nu gooteetti, akkaleen akkana bakka wal jajuun hin barbaachisu jechuudha. Gala waldaa kiristaanaa tajaajilaa kan seerri beeku kaawunsiliin beeku tirfi gisee hin hatinaa bakka jaarsa waldaa duuba hin hatinaa hin godhinaa. Kana waan ta'eef iyyuu viidiyoo kana hojjechuu kana barbaachise dhimma shamarree kanaati jechuudha.